raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Muddee 20 bara 2014 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggarirraa oduu roobii galgalaa isin dhageechifna. An Gurmeechaa Gammachuuti. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Qarsaa Maallimaa magaalaa Leemmanitti namoonni nagaa hidhamaa jiraachuun dhagahame. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuutti namoonni nagaan humnoota finxaaleeyyii Amaaraan ajjeefamuun itti fufe. Dabballee fi miseensi caffee bakka bu'oota uummataa mootummaa Bilxiginnaa Hangaasaa Ibraahim abbootii gadaa Karrayyuu kan ajjeese mootummaa Bilxiginnaati jedhe. Kunneen ijoowwan oduu keenyaarraati. Amma oduu tokko tokkoon isin dhageechisa. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Qarsaa Maallimaa magaalaa Leemmanitti namoonni nagaa waraana mootummaa Bilxiginnaatiin hidhamaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraatan aanichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti muddee 16 bara 2014 sanbata xiqqaa galgala waraanni mootummaa duraan magaalaa sana keessa hin turre paatirooliidhaan iddoo biraatii dhufe namoota nagaa walitti qabee akka hidhe dubbatan. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Qarsaa Maallimaatti magaalattii immoo magaalaa Leemmanii ammatti hawaasni isaa kana beeki waanuma oomisha garaagaraa sassaabbachuu irra kan jiraatu malee haga ammatti wanni baraamtu hin jiru kanumaan jira. Garuu wantoonni amma ta'aa jiraniif dhala namaa irratti qaamni mootummaa waraanni mootummaa raawwachaa jiru. Daraan baay'ee kan nama gaddisiisuu fi haga malee kan namatti ulfaatudha jechuudha. Wanni ta'e hin jiru, wanni naannoo sanatti haalli nageenyaa ta'e illee hin jiru. Manni kun daangaa uummata kibbaa gara Guraagee Sooddoo fi Oromoo Sooddoo kana wallangeessu jira. Halkan paatirooliin humni waraanaa kun paatiroolii sadi dhufee seenee barsiisota hin jedhu, dargaggeessa hin jedhu, jaarsa jaartii hin jedhu nama kamuu arginaan saamuu fi halkan irra deemanii akka maleedha. Wantoota kana wal qabateen ammatti naannoo namoota 10 olii dhabeetu mana sirreessaa keessa kan jiru kan halkan gaafa sanbata xiqqaa halkan guuramee seene. Namoota nagaa hojii barsiisummaa, daldalaa fi kanneen biroo irratti bobba'an namoota waraana Bilxiginnaatiin hidhaman kunniin keessatti akka argamanillee himaniiru. Lammii afarraa jedhamu mana uffata aadaa Oromoo kan qabu magaalaa sana keessa nama tokko Abboo jedhanii kunillee daldalaa suuqii dhuunfaa nama qabudha. Akkasumas Baacaa namni jedhamu mana puulii kan qabudha. Akkasumas barsiisota keessaa immoo barsiisaa Hirphaa Guddisaa nama barataa biratti illee ta'ee hawaasa biratti sabboonummaa nama baay'ee hawaasa biratti jaallatama fudhatama qabudha namni kunilleedha. Akkasumas dubartoonni illee naannoo dubartoota lamaati. Abbaa manaa isaanii waan dhabaniif ijoollee dhabnaan shamarran akkasiin qabanii hagini maqaa isaanii beekutti haga kana warreen kaan immoo maqaa isaaniillee hin beeku. Namoonni achi keessa jiran barsiisonni illee naannoo barsiisota sadii ammallee barsiisaan biraa kan istaafii hojjetu nama Hurrumaa Tulluu jedhamu innillee hidhaa keessa jira. Namoota kanneen yeroo qaban uffata isaanii irraa yaasanii qullaa dhaabuu maddiitti reebicha hamaa mana hidhaa keessatti irratti raawwatameen namoonni muraasni miidhamanii haalli fayyaa isaanii sadarkaa yaaddessaa irratti akka argamu ibsaniiru. Namni sadi akka malee miidhamurraa kan ka'e namni lama immoo du'aa fi gidduu jiraadha beeki ammaa fi naannoo turtii nuti jireenya isaanii guyyaa 2-3 irraa waan fudhatu miti. Reebichi dhala namaa beeki qullaa uffata guutuu irraa baasaniiti kan isaan jilbibbiidhaan oofanii lafa duwwaa irratti wantoota akka milishaa fi kuma nageenyaa kana daawwachiisaa qullaa isaanii qaama saalaa bira guutuu isaallee qullaa kana lafarra oofsisaati kan isaan jiranii jechuudha. Dhumarrattis ragaa qabatamaa tokko malee shakkii qofaan waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun namoota kanneen waraanni mootummaa akka ukkaamse ibsee waraanni isaan jedhanis yeroo ammaa aanaa sana keessa akka hin jirre dubbatan. Ammatti naannoo sanatti wanni ta'ellee tokko hin jiru, shakkiin jiru hoo jiraate aanaalee ollaa sana jirtu waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana qubatee jira. Ammallee immoo gara aanaa keenyaa kanatti tottollechuuf jiranii warreen immoo magaalaa keessa ta'anii dhiyeessii kana dhiyeessanii fi nyaata garaagaraa geessuudhaan warra kana deeggaraa jirtu waan jedhudha wanni odeeffamaa jiru. Ammatti hoo laaltu immoo wanti kun haqarraa kan fagaatedha jechuudha. Namoonni kun namoota jireenya dhuunfaa isaanii gaggeessan kaawwan immoo kan hojjetaan mootummaa ta'anii mindaa nyaachaa waan barsiisonni waan garaagaraa dhaloota barsiisaa jiranidha. Qindeessaan Wabii Waaqoti. Hidhattoonni Bilxiginnaa qeerroo Harargee lixaa tokko harkaa qanqaalanii cabsuun erga duubatti hidhanii booda reebicha irratti hammeessanii lubbuu galaafachuun dhaga'ame. Gabaasa Liiban Jaarsoo Qindeecha Iftuu Galataatu dubbisa.
Harargee lixaa aanaa burqaa albuudaatti qeerroo maqaan isaa Abdulkarim Ibrahim Indris jedhamu obboleessa keetu waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjeta jedhame gidduu kana hidhattoota bilxiginnaatiin harka lama duubatti haqanqaalamee cabsamee hidhamuun dararaan hamaan eega irratti raawwatamee booda ajjeefamuu maddeen raadiyoonii dirree shaggar aanicharraa yaadanuuf qoodan mirkaneessan. Dararaa humni badii kun raawwate kana miidiyaan bilxiginnaa OBN godina Harargee lixaa aanaa mi'eessotti garee shororkeessaa 518 irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun gabaaseera. Miidiyaan dhugaa uummataa dhoksuun beekamu OBN gidduu kana ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu fi tuuta isaanii 14 irratti raawwates shaneetu godhe jechuun adii gurraacha taasisee yoo odeessu dhaga'amuunsaa ni yaadatama. Waraanni bilxiginnaa ilmaan Oromoo badii tokko hin qabne sababa Oromummaa qofaan yakkuun Oromiyaa bakkoota hedduutti waraana shaneeti jechuun ajjeesaa jiraachuu madditti kanneen hedduu ta'an immoo mana hidhaatti danqaree balbala itti cufuun ni yaadatama. Tibbuma kana dubbii himaan bilxiginnaa damee naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti tarkaanfii hidhattoonni bilxiginnaa uummata nagaa irratti fudhataniin naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti waraana shanee 1500 ol irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun ololo hin taane afarsaa turuun ni yaadatama. Oduu keenya ittaanuun godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuutti namoonni nagaa ammallee humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa mootummaan bilxiginnaa hidhachiisee bobbaasen ajjeefamaa jiraachuun ibsame. Jiraattonni godinichaa yaada raadiyoonii dirree shaggariif qoodaniin garee fiinxaaleeyyii Amaaraa kun daangaa ce'ee naannoo Oromiyaa seenuun aanaa Kiiramuu ganda lalistuu Somboo jedhamutti torban darbe kana obbo Balaayii Dinqaa dabalatee namoota nagaa 15 ol ajjeesuu ibseera. Obbo Balaayii dabalatee namoonni ajjeefaman hundi isaanii hojjetanii jiraachuu malee garee siyaasaa kan waliinuu hidhata akka hin qabne ibsuun Oromummaa isaaniif qofa garee fiinxaaleeyyii kanaan akka ajjeefaman himan. Godina Wallagga Bahaa aanaalee hedduu keessatti gareen kun erga nama ajjeesuu, qabeenya saamuu fi barbadeessuu eegalee bubbuleera kan jedhan maddi kun yeroo ammaa kana humnoonni addaa naannoo Amaaraa milishaa fi gareen faannoo bifa kanaan dura mul'atee hin beekneen gurmaa'anii godinichatti qubsiifamaa akka jiran dubbatanii jireenyi uummataa yaaddoo guddaa keessa akka jiru ifoomsaniiru. Yeroo humnoonni fiinxaaleeyyii kunneen daangaa Oromiyaa seenanii namoota nagaa ajjeesuun qabeenya uummataa saamanii kan irraa hafe immoo ibiddaan guban qaamni mootummaa Oromiyaan bulcha jedhu tarkaanfii fudhatee humnoota kanneen dhaabsisuu dhiisee garee fiinxaaleeyyii kanneen gargaaruun uummata goolchisaa akka jiru himaniiru. Maqaa abawoo shanee dhabamsiisuu jedhuun keessumaa dargaggoota irratti xiyyeeffachuun gareen kun hanga yoonatti lubbuu namoota hedduu galaafachuu dubbataniiru. Wabii Waaqotu gabaase. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa fi zoonii kibbaa hidhattoota bilxiginnaa irratti tarkaanfii jajjaboo fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Shawaa Kaabaa lixa aanaa hidhabuu abootee ganda dhangaggoo bakka addaa Diidaqeesii jedhamutti muddee 17 bara 2014 guyyaa keessaa sa'aatii 8 irratti hidhattoota bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen loltoota 15 ajjeesee 13 madoon adabuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaas tarkaanfii waraana bilxiginnaa irratti fudhachaa jiru jabeessee itti fufuun godina Wallagga Bahaa gandoota Mukarbaa, Diimaa fi Malkaa Lamii gidduutti muddee 17 bara 2014 haleellaa waraana bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo boonsaa galmeessuu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii qindoominaan guutummaa Oromiyaa keessatti fudhachaa jiruun injifannoo jajjaboo galmeessisuu hordofuun hidhattoonni bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti tarkaanfii hidhaa, ajjeechaa fi saamichaa uummata nagaa irratti fudhachaa jiraachuun beekameera. Daandii namarraatu gabaase. Dabballee fi miseensi paarlaamaa mootummaa bilxiginnaa Hangaasaa Ibraahim abbootiin gadaa Karrayyuu fi tuutni isaanii shira mootummaa bilxiginnaatiin ifatti akka ajjeefaman ragaa ba'eera. Hangaasaan suur-sagalee dheengadda fuula miidiyaa hawaasummaa irratti tamsaaseen jilli gadaa michillee kun poolisoota Oromiyaatiin gara jabina tokko malee ajjeefamuun dhugaa akka ta'e ibseera. Ajjechaan Karrayyuu wajji wal qabatu tana mana asistuu jechuudha. Dhugaadha. Shira hojjetamee jira. Akkatti hojjetamee jira. Karrayyuun dibicha qalatteeti halkan guutuu du'aayiksii karaa sirna kabajattuutiin godhattee dhiiga addarra godhattee halkan guutuu wanta jechaa bulan. Gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechuudha. Gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuudha. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Hin qabsoofne miti tanaaf. Itti fufuunis miseensi paarlaamaa kun osoo yakka dalaganiyyuu to'annaa seeraa jala erga oolanii ajjeefamuu hin qaban erga jedheen booda naasuu tokko malee bakka basaqa jedhamutti qaamota mootummaan ajjeefamuu ibsee namoota kanneen keessaa namoonni 2 miliqanii akka hafanii fi namni tokko reebicha irratti raawwateen mana hidhaa keessatti ajjeefamuun dhugaa akka ta'e ibseera. Eega qabamee namni maaf ajjeefama? Hidhuun osoo danda'amu
Mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu sababni ajjeefamuuf maal nam 16 jechuudha. Bosona Basaqqa jaamutti jilbiiffachiisanii fixan. Dhugaan tanuma. Lamaatu kana keessaa bahe. Lameen bahe kana kan lubbuun bahe kanaatu dhugaa tana baase. Warra lamaan sana amma maqaa isaanii himnu jechuun nageenya isaaniitiif. Tana caala ammaas kan nama gaddisiisu namatti 16 ajjeesanii wanta jaan keessaa 28 hafe san keessaa tokko osoo tumaniiti ajjeesan. Reefka sanii wajjin ammaas guyyaa 4 bulchan jechuudha. Hanga reefki xiraawee ajaa'ee tortorutti. Namoota ukkaanfaman keessaa kanneen lubbuun hafanis yeroo sana osoo ajjeefamanii maqaan mootummaa akkasitti hin badu jedhanii keessotti wal komachaa akka jiranillee hin dhoksine. Akka inni jedhutti gochaan kun hooggantoota mootummaa olaanuutiin raawwatameera. Nama 39 guutuma qabdan sanu akka jirtu cicci gootanii osoo akkas gootanii bakka takka fixxanii oduun tunarraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa karrayyuudhaa ajjeesee tayyattutuun nutti kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhe. Jarri shanee miti immoo uummata Oromooti. Hoggansa waan hojjetu hin beekne. Haadootti fi ilaalaa saba isaan qabne. Haantummaa saba isaan qabne. Osoo abbootiin gadaatii fi namni 39 kun guututtu yakkamaa ta'anii eega takka qabaman hin dheessine mana hidhaa geessanii qorachuun hin danda'amu. Heeraan itti muranii hidhaa teessisuun hin danda'amu yakkamaa taanaan cubbuudhaa jechuudha. Hidhamuun hooggantoota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoos shira qindaa'e akka ta'ellee eeree hattummaan aangawoonni kunneen raawwatanillee yoo hafe ajjeechaa abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatan kanaan gaafatamuu akka qaban ibsuun ajjeechaan kunis ajaja koomishiinara poolisii Oromiyaa Kumaandar Araarsaa Mardaasatiin akka ta'e ragaa ba'eera. Egaan dhugaan kalee Jawaar irra qabsaa. Egaan dhugaan kalee Profeesar Maraara irra qabsaa. Egaan dhugaan kalee Dr. Milkeessa irra qabsaa. Egaan dhugaan kalee Shanee irra qabsaa. Arraas dhugaadhaan hoggansa mataa irra taa'ee akka kana hojjetu irra qabsaa'u baannaan rabbiin na gaafataa jechuudha. Dhugaa tanaan nu duuba jira. Kaayoo qabsoofnuuf tanaatu nu duuba jira. Isii tanaaf qabsoofna. Eenyu haa dubbatuuf karrayyuuf. Tun qoftiinuu gahaadhaan hoggansa mataa irra jiru itti gaafatamaa taasisuuf. Tun qoftiinuu osoo hattummaanuu jiraachuu baatte. Hadhugaarra wal diddinuu fi hadhugaarra adda baanuu qabna malee hin qabnu. Kun hundi kataa'umu jiru koomishiinarii poolisiitiin Araarsaa Mardaasaa. Oromoon araaraafamuu hin qabdu. Kan gabaase Wabii Waaqoti. Oduu keenya xumuraatiin hongee Oromiyaatti mudatee walqabatee beeladoonni deeggarsa namaa socho'an 100,000 ol ta'u jedhame. Oromiyaatti jijjiirama qilleensa baramaa walqabatee hongee yeroo dheeraa mudatee beeladoonni 100,000 ol ta'an ofiin of tirsuu dadhabuudhaan deeggarsa namaatiif socho'aa jiraachuu ibsa daayireektarri jallisii fi misoomaa Oromiyaa kenne waabeffachuun raadiyooniin Ahaaduu gabaaseera. Raadiyooniin Ahaaduu akka gabaasetti Oromiyaa godina Booranaa, Gujii Lixaa, Harargee Bahaa fi Baalee Bahaa keessatti hanqina roobaa mudateen beeladoonni lakkoofsan 100,000 fi 19,935 ta'an deeggarsa namaatiin kan socho'an ta'uu daayireektarri jallisii fi misooma Oromiyaa Ahaaduutti himeera. Qondaalonni bilxiginnaa Oromiyaa yeroo uummanni Oromoo rakkoowwan adda addaatiin marfamee balaa hamaarra jiru kanatti garee adda addaatti wal qooduun dantaa dhuunfaa isaaniitiif dadhabbii tokko malee toora miidiyaa hawaasummaa irratti wayita wal arrabsaa jiran taajjabuun danda'ameera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggarirraa oduu namaaf qabanne kanumaa qophii keenya seenaaf seexaa wajjin turtii gaarii.